السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبوليان كيا قن إدل الدنيا رجراتن قنين قويا أرانتنا سجلتي جتنا أجيسن ربين ركوبا قرتي يرو أما مصيبة ربين الدنيا تنان خرقا جرو الدنيا تنان فتنا جرو جلا ربي سنحاباسو بكجر تنتي رحمن ربي تؤنى ربي أكسمت قرتي إيقمس ربي سنفانا هاجراتو إسنين جتشا مي سينا تكن قبضي إسنف دفه سينان تونس سينا أكمي سينا قرتي ربي سبحانه وتعالى أمة جلتي نجر ورقرتي تري أمة قومي نبي الله صالح قومي نبي الله لوط قومي نبي الله نوح أكسمس أمة فرعون أكمت دوب ربين الدنيا تنرى سببا إسان دين الرا فقاتنين سببا إسان قرتي ربي ولاننين سببا إسان قرتي قبروا ربي إساني دا قبروا آبني وان برا قبرنين سببا قرتي دلي هدو ميساني فسادان دنياتنا خرقنين ربين اتدلني دوبا الدنيا را أكاتا إسان اتدبم سيسن إسني فيما أمني سموت أمتا هود بودتر أمتا تفي في بونان قوتن خنقوف نفنيانين بهتو إساني ربين سبحانه وتعالى نوفي ميتو بيا سعودة عربية إجازي في تبوك جدو غارين أرقم قرودان غمولي فوقي لي ببريدو حمني هنجم نجراتني أمتا جراتو ترى أكسمس أمتا قرقوداهم نقب خنقاما في الأبتاني سنر قرقودات ترى دلوني أماهم نانيس تهيزاتان إساني والهنجت هنگفدس لفا دقاء الرجراتنيس ربي لفا إساني لفا مسنو لفا بريدو خدرالي في مدرالي غرغرا بكالجتو لفا چالتو إساني في قدي أكا فدن اتفاچاسني مرچا أكا جراتن تاسسي حالو مخانان وصو جراتني سنما أبوتي إساني إراد آلن چمسني مئي فچا قبرو اتفوفا الدنيا دانيس مچاواني ربي إساني إرام فتني دلين هونغا بحاني زنا في خمري أكما بربادنت در بحاني يرو إسان الديفتن ربي سبحانه وتعالى نبي الله صالح ابن عبيد وابن عشام وابن عاد ابن أرم ابن نوح عليه السلام نبي غاري جدو إسانيتي إرقف نبي الله صالح عليه السلام نبي يوسو هندرة أمة برت نما غاري نما خبجما نما حال غاري كبو خماتي سوري سقوفا إرادلت أبا حكا خوان أمني إرات واللبي حق أمان جدو تمرتيس خن يرو أمني والمورم جدو إسانيتي التفرمات خن قبرك ربي جباتر أكسمس أمني إساف الدرة موتما بيات تحجاني نما عبدي الرخايتني في نما أكانت المامنوت وسمح على خنانجرو نبي الله صالح عليه السلام أكو مدرك أما ربي إساف رتنين أولي وصوهم بلين يا أمة خيّة ربي خيسن جبرا إسمالي سوانتك هن جبرنا إسمالي ربين إسن أومي خواهن دا إسن يفقر خان إسن يسقر هنجر نبي آدم بودا ربين دچيتنا إسن دالچسي kanani isa isin irratti dhangalase nima isatin dagarra foqi isin jaarachise shaqla isin qorachiise isin afachise jireenya gari isin jirachisa khanafu ya ummata khiyya kanani rabbin isin irratti ooletana yaadadda dachitana himballeysina ummata dachitana fasade isin tayina jechu waamicha godhanif isanis yero kana dhagayan hanjamani qofni waammata irratti isaan beheef onneen isaan dutte wantan wallaaruudhaan gama nabi allah sahli dhufani ati maal waan taateef maaliin nu caalteeti kan nabiyyi rabbiin godheessi filate hundaafu waan nuti gabbarru kana ija hamtu yoo halaaltu taate ati maraatte jechuun itti qoosa akkuma baratame nabi allah sahli alayhi salaam hordoftoonni isaa miskiinonni fi warri humaa hin qabne guyyarraa guyyatti heddummaachuu fi dhufe yeroo kana isaanis nabi allah sahli cinquu fi dararuun ummata isatti amane sodaachisuu itti fufan miskiinota warra nabi allah sahlitti amane bira dhaquudhaan waan isin itti amantan nuti khaannee jirra nuti dinnee jirra jechuun irratti hanjamuu fi qoosuu jalqaban gaaf tokko yaamichaa fi ergaa nabi allah sahli dadhabsiisuuf akkasumas warra isatti amane hunda jalaa garagalchuuf kadadhaban immoo jalaa hambisuuf isaan addaan fageessuuf maal akka godhuu qabu wal mari'achuuf bakka takkatti walitti qabaman erga waan hedduu wal mari'ataniin booda dhumarratti nabi allah sahli alayhi salaam qobatti isaan hambisuuf furmaata tokko irratti waliif galan kunis namoonni nabi allah sahli jala deemu yookaan immoo kan nabi allah sahlitti amane abaarsi sanama keenyaa waan itti bu'uuf dhukkuba wallaansa hin qabneetitu itti bu'a
yoo nabi Allah Saalih alayhi salaam irraa fagaatan nagaya baatan jechuun lallabuun magaalattii waliin geera. ta'us garuu nabi Allah Saalih karaa dhugaa kan tokkichummaa rabbiititti nama yaamu qabatee itti fufe. osuma haala kanaan jiranii gaaf tokko nabi Allah Saalih alayhi salaam osoo inni ummatatti daawaa godhaa jiru bakka abbootiin qabeenyaa gurguddoo fi warroonni aangoo qaban manguddootiin biyyaa jiranitti mee dhugumatti ati yoo nabiyyi rabbii taate waan addaa muujizaata kanu agarsiisi jedhaniini waan inni hin dandeenye waan gaafataniif godhuu hin danda'u jechuun qishnaa itti godhaa itti kofluu eegalan. wallahi nabiyyoota rabbii hunda isaanii rabbiin jazaa isaanii haa kafaluu fi biyyuma isaan itti dhalatanii itti guddatan keessatti akka malee gartee rakkachuudhaan jiraatanii dabarsan. haaluma kanaan osoo jiranii namni tokko ol ka'ee akkana jedhe yoo dhugumatti ani nabii rabbiiti muujizaa waan addaa takka isin garsiisuun hin danda'a kan jettu taate waan hunda ati nu garsiiftu nuututu filata ati immoo hojiirra oolchuu qofa jedhanii. filannoon isaaniitis akkana ture. osoo nuti ijaan laallee agarru gaara kana keessaa gaala guddaa daaddaa hin qabdu tan ulfa ji'a 10 garaa qabdu tan bifti isiidhaan immoo diimtuu taate tan guddina isiitirraa bishaan nuti dhuynu guyyuma tokkotti yeroo takkatti dhuguu dandeessu gaala guddaa gaara kana keessaa dhalchiisu nu barsiisi jedhaniin dura. nabi Allah Saalihis muujizaata laalee ummanni isaa amanee ibidda jahannam jalaa akka bahuuf ummata hunda walitti naaf qabaa jechuun ajaje. ummanninis walitti qabame. saniin booda nabi Allah Saalih alayhi salaam rabbiif sujuudanii rabbii isaanii kadhatan. yeroo tana rabbiinis nabiyyi isaa ummata isaa duratti hin qaanfachiisu waan ta'eef hoggusuma gaarri guddaan osoo ummanni ijaan laalee arguu hollachuu eegale. yeroo gaalli hollatu ummanni hundinuu dhiiroo maaltu ta'uu deema jechuun hasaasanii ija keessa wallaalan. gaarrinis sagalee guddoo takka erga dhageessisee booda jidduu isaatii gaalli. akkuma isaan gaafatan san gaallinis guddaa fi ulfa ji'a 10 bifaanis diimtuu turte. isaanis yeroo kana argan ijji isaanii alatti rafte. kokkeen isaan goggoyte arrabnis ni loqote. yeroo kanatti nabi Allah Saalih yaa ummata kiyya gaalli kun muujizaa rabbii guddaati ni agartanis isin wajjin jiraattis akkuma isiniin jettan ulaaguma isin lafa kaayattaniin bishaan keessan isinii wajjin dhuyti. guyyaa tokko yeroo isin dhuydan guyyaa tokko immoo isiitiitu dhuga. sababni isaatis kuni walii galchee osoo isin hin uumaminii isin lafa kaayattanii jeen. garuu yoo gaala kana ija hamtuu yookaan waa godhuuf kan yaaddan taate musiibaa yookaan abaarsi rabbii hamaan akka isinitti bu'u beekaa jechuun ibsaniif. saniin booda ilaalchi ummanni nabi Allah Saalihiif qabu dhibbarraa dhibbatti jijjiiramuu eegale. namuutuu hundaa olitti nabi Allah Saalih kabajuu jalqabe. namoonni kumaatamaan lakkaa'amanis isaanitti amanan. gaaf tokko abbootiin aangootii fi abbootiin qabeenyaa manguddoon biyyaa kan haalli nabi Allah Saalih kun isaan yaachise mana dhugaatii tokko keessatti walitti qabamanii maal akka godhuu qaban erga wal mari'ataniin booda maayii irratti gaalattii ajjeesuu akka qaban irratti waliif galan. osuma isaan mana dhugaatii keessaa khamrii cuunfachaa jiranii osoo isaan dhugaatii hin quufin farshoon harkatti citte. yeroo maaliif heddummeessitanii hin godhinaa jechuun lolanii haadha mana dhugaatiitti iyyan. haati mana dhugaatiitis har'a faraqaan bishaanii tangaala nabi Allah Saalih waan taateef bishaan harkachuu hin dandeenye saniif heddummeessinee godhuu hin dandeenye jette. yeroo kana isaan keessaa namtichi jallataan maqaan isaa Qardaa ibnu Salif ibnu Jundaa jedhamu fakkaataa isaa tokko wajjin gaalattii ajjeesuuf ka'ee imala eegale. karaa irratti namoottan 7 ofitti dabalanii nama 9 tahanii bakka gaalli bishaan irraa dhuydu dhaqanii seefii harkaa qabaniin gaalattii yeroo ajjeesan ilmoo isii tan hafte immoo ari'anii gaara tokko irratti ilmoo isiitis ajjeesan. erga ilmoo ajjeesaniin booda walitti qabamanii foon isiitis hoggusuma addaan qoqqooddatan. nabi Allah Saalih alayhi salaam yeroo gocha kana arku ammarraa musiibaa rabbii keessanii ofirratti eegaa osoo dallansuu rabbii keessanii isin irratti hin buune daddafaa foon kana nyaadhaa fixaa jedhe. ummanninis maaluma ostee dallansuu jechaa oolte. mee yoo dallansuu fi abaarsa dhugaadhaan kan qabaatu taate nutti buusi jechuun dhaaddatan. nabi Allah Saalih alayhi salaam guyyaa 3 kana keessatti dallansuu rabbii kiyyaa isin irratti buutii eeggadhaa jedhe. mallattoon teessanis guyyaa arraan tanaa fuulli keessan keelloo yookaan bicaa ta'a
borummoo ni diimata iftaan immoo ni gurraachoma san booda dhabama taatan jeen kun immoo dhugaa shakkii hin qabne tahuu ni arkitan jechuun nabi Allah Saalih dubbata ammallee ummanni jallatoon dilii hin quufne kun nabi Allah Saalih alayhi salaam ajjeesuuf qophii godhaa osoo isaan jiranii jalqabe irratti rabbiin subhaanahu wa ta'ala ummata sagalan gaala yeroo jalqabaatiif ajjeesisan mana isaaniitii wajjin dachiin citte nabi Allah Saalih warra isatti amane qabatee gara Filisxeem akka deemu ajajni rabbii isaarraa itti dhufe nabi Allah Saalih fi warreen isatti amanis biyya itti dhalatanii guddatan dhiisanii gara Filisxeem imaluu jalqaban amma fuulli ummata jallatoo sanii jijjiiramuu eegale namuu fuulli biicaa tahuu isaa yeroo ofirratti argu sodaatanii wallaaluu eegalan guyyaa lammaffaatis gahe yeroo bari'e fuulli isaanii hundinuu dhiigatti deebi'e rifaaturraa warra du'es hedduudha guyyaa san yaadaa fi cinqiin erga dabarsaniin booda wanni hin dabarre hin jirtu guyyaan sadaffaan dhufe fuulli isaaniitis gurraachome abdii kutata hundinuu walitti qabamanii kafana ofii uffatanii du'a isaanii ofirratti eeguu eegalan yeroo bari aduun xiqqoo ol baatu gama samiitii bakakkaan sagalee guddoo qabdu takka dhuftee dachiin sossoo'uu eegalte jibriilis sagalee ol fuudhee iyya itti gadhiise onneen isaanii dhodhoote ijji isaaniitis gama samiitti garagalte warri jallate lafarraa dhume erganii fi namni hundinuu dhumeen booda miciyyoon takkittiin qoftiin hafte miciyyoon tun miciyyoo nabi Allah Saalih akkaan jibbitu tan adawwii nabi Allah Saalih maxxanfattu tan maqaan isii kalbaa bintu salaq jedhamtu takka qoftiin hafte isiinis miilaan nabaasii dirree qiyaamaa eegalte erganii fi biyyarraa osoo fiiduu biyyarraa baatee booda mandara tiifattee arabootaa jiran takka geesse waan ta'e hundaahuu takka takkaan ummata kanatti himte dhumarrattis ibiddi garatti qabatee waan jiruuf bishaan na obaasaa jettee yeroo bishaan kannaniif akkuma bishaan habbuuteen isiinis ummata biraa dhuftetti makamte nabi Allah Saalih erga yeroo xiqqoo biyya Filisxeem tureen booda gara Makkaa deemee achumatti rabbii fi osoo gabbaruu dhumarratti isaa umriin isaa 58 cinqii fi hiraar addunyaa xumuranii gama rabbii isaanii daa'imalan duuba obboleeyyan kiyya seenaa tanarraa waa hedduu barattan jeetii yaada rabbiin subhaanahu wa ta'ala musiibaa takka akkanumatti namatti hin buusu kanaafuu gama rabbii keenyaa deebinee rabbii keenya kadhanne kara rabbii keenyaadha haa deebinuun jaa seenaa biraadha akkasumas tan gartee nabi Allah Nuh akkasumas tan nabi Allah Lut tan Fir'aawnaa qabadhee hangaan isinii dhufu wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh